goote gaarii miti. Wanni amma isiin goote gaarii miti. Arrabaas dila sawwaan agarreen arraba hedduu silaan harkee aanuu calin jiru. Galatoomii abdii hiyya habiibii. Malee namni waa jeen takka hin jiru. Namni akkasitti arraba maal jeen hin jiru. Waan ofii yoona dhageessee wallaahi gaariin goone hedduun si kabajaa walii qabnu ni beekame. Gaariin goone. Wanni ati goote wanni amma goote waan sirraa eeggamu miti. Namni si arrabsa hin jiru. Dhugatti. Galatoomii qaalii namaa. Garuu baguma ijoollee teenya isin agartanaa. Isin harkuun keessa waan gaarii ture. Unkaan maayyaachuun bagaa agartan. Qalaa ifirraa baanaa miti. Galatoomii qaalii namaa galatoomaa hundi keessanuu. Ibsi shaampaan eessa jiranirra? Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Of course, dhugaafeeti. Wallahi dhugaafeeti. Maal mana azira namni tokko komentii badaa barreessu hin jiru. Nama akkuma isa bira namni jiru asas namni jira. Namni tokko komentii badaa barreessu hin jiru. Jala kanatti argaa jirtani komentiin badaan tokko hin jiru. Gara ofii keessa girdimi godhatee yoo jiraate illee wasakni bakka birooti komentii barreessa malee mana kiyya komentii barreessuu hin danda'a. Nama bira asli maakii waliin jiraadhee komentii badaa barreessanaan asli waliin jiraadhee komentii barreessanaan miitu godha. Moditeeroonni mana kiyyaa hin dhiisan ofitti. Komentii badaa. Nama kamiifuu ilaalcha badaa namni mana kiyyaa qabu keessummeeffamuu jechuudha. Awwaa argaan jiru jedha jala san taa'ee raammoo jala sanii wal gaheen arrabsu. Indee qaxxaamu dhiisuu mirga qabaaniin. Nadhoon ammoo deemaa abbaa barbaadanis saqqalama mina gabbaanyine. Nadhoon takka jechuudha takaarotiidhaaf kiyyaarri sallaja keessaa isin jalaa dhumeetiin rakkataa jiraattan yoo jiraattan itti dirama dhaqaati. Wasaqa wal geesse. Jetti. Meeshaan Sumayyaa binti maalii jettee alama faxoorratti amma yaada san teette binti baran kanaaf didabar waan binti jedhamtu kanaaf didabaran. Zuumii keessatti ho'itee achii dhufti. Meeshaan maal jettee ilaala asitti. Dullatti inni hinaafte jetti qoyaa profaayilii sii gattu beesin garsiisa. Laala waan jala jiru. Argitanii? Namoota akkanaa tana fuudhu. Maashaallee. Dubartiin kunoota akkana sattaratte tana. Dubartiin akkana diiniif dubbattu tana. Rabbiin kenna dubartii sattarattu fuudhaa jedhanii lallaban irraa maayikii qabatanii. Dhugaa keetaadha faaxeeta. Marataa olii qabeeti marataa kana keessaa nama fayyeen keessaa barbaadaa jeeti. Nama suuraa haasuu beeku gidaara kana hulaa banaa godhe. Hulaa gidaara kana hulaa banii gaddeebanii ta'anii beeta. Tokko cal jeetuma ta'a beete. Awwaati hoo hin baatu ijaanii. Hai qulfii irraan taa'u jira barjaa yoon ana sirraa qulfii tanarraa kee nama hundaa bahee dhumaa jeen. Inni qulfii jabeessisaan. Warra yaale sanirraa isaatu maraataa ta'e argame jechuudha. Amma zamanneetu akkasii beeyta. Nuti as jalatti illee wanni nuuf taphaa isinis taphaa jirtan nuti illee taphaa jirra. Dhugaa. Taphni immoo tapha qaba. Saa. Lolli tapha qabaa obboleetti teenya haadha faate silaa nuu deebite jechumaaf hin seene malee seenuulleen fedhu beeta. Hedduulleen kabajaanii hedduun isii hordofalleedha beeta. Galatoomii abdii. Maaliif ni beeta namni tokko hogguu gartee filoora gurguddaa qabduu fi oodiyensii gisee qabdu oodiyensii keetiif kabajaa kennuunis dirqama beeta. Of course. Yeroon kana siin jiru General. kabajamtu maaliif
miidiyaa keenya kaa'ama tiktok kanaatitu tanaan deema moojeetiin gizee onna jabeeta tapha jirraa miti immoo isin lamaa wal dorgomu jirta wal dorgommii kee tokkumaa immoo waa rakkoon qabu sun. Yaa isin garuu namni kun hundinuu tokkoo miti beektaa. Ati chira taa'u jirta koomantii namni kannatu ati ajajuun dandeessu abbaa harkaa qabuutu ajajaatu beektaa. Garuu obboleettiin teenya dhiiroo anaatu mufachiisee faajeetiin xiqqoo fitti rifadhee waan. No, maal gootee mufachiiftee abdii keenyaati maal goote? Yaa sanumaaf hin jee silaa isin deebitee aaroo osoo hin qabne gartee dhiifamallee nu gaafachuu qabdi jechuu fedheeti. Wayitaa akkanuma cuftee keessaa ba'uu hin qabdu. Ambar si bira tureetiin isii bira deemate qoobooda silaa. Akkas ture achi dhaqee kanatti baashan nabsiisa maal naan jiru turte bara tapha qaxxaayee naasi qaxxaatu maal naan jiru turte. Namni giftii yaa utuu tara lamataa bara akkuma isin simootu fe'e namalee tara hunda dhiirti nama mo'uun isin taatu bara. Yaa akkas ta'uun qabu silaa jiraattee deebitee bareedaadha jechuma fedheeti. No rakkoon qabu abdii galatoomii uumaa barra ammaa miiruma ammaati malee akkasitti nama garaa hammeenya qabaatee yookaan akkasitti aaree akkasitti waan biraa godhuu miti onnee ofii nama. Yaa ani bar isiin nan beektu ani qaceellutti ni si beeka beekte. Yoo si beekti beekaatuma amma yoo waan biraatiif jette malee artistii keenya guddaan. Laki ani isii qaceellutti hin beeka maaliif ni beektas zamana sooshaal miidiyaa kanaa miti zamanni sooshaal miidiyaa kun beektaa namoota hedduu wajji wal si barsiisaa bara. Namoota hedduu jira. Anamma jaalfaadiloo gaafaan tiktok kana akka godhan hin beekne siin duroo gaafadde kun warra sooshaal miidiyaa kun ana dhaga'u maaliif ni beekta nama tokko hawaasi barsiise immoo barsiisaa kee kabajuu qabda. Ati anaaf barsiisa jeetiin yaada maaliif waan hin beekne ani barataa keeti. Jechuun kun waan akka carraa ta'e ani akkanumatti mokkoree ilaale malee barataa keeti ani abdiiti. TikTok kana dura siituun siin irratti harka jechuu fedhe. Waan suma dura waan hin tuqaddeefi malee barasa caaleetii miti waan ni godhe akkasitti illee godhe. Tole akkasitti baacoota akkaa jira beekta. Ni baacna kaa nama hedduu jira boos yalla ilaha illallah. Na jaalatanii bara hawaasni fi. Ambir mana nam torbaa saddeetii kana beekta. Mana nam torbaa saddeetii kana malee hin dhaqu. Sarwaarra wayyaa odeessu. Heddumminni barbaadaan kan waliin nama diree. Akkuma Urambaa warri waliin diree isa heddummina kanaa bara. Anaaf hedduu saayifummaa qabna dhuufnaanuma si harkeetuma jala seenee beekta. Akkasii obboleettiin teenya egaa hin mufatinii silaa deebitee bareedaadha. No haruun dhayitu abdii kiyya wallahi ammumaaf malee no akkasii nama bara akkasii ilaalcha akkasii waan ni miti xiqquma meebi qixaata si waan ni furachuu dideef waan ni guggudeef na aatte bara anaa qixaata furachuu dide qixaata isiin gisee duraan haa ta'u danaa tola bara badiitii yaani fi nama ijoollee namni tokko dhuguma miira keessa nama na qabeeta. Gaarii miti akkasumas koomantiin taanis namatti barreessuun gaarii miti beekta keessaa udhalaa teenya fa'aa wal dorgommii babbareedduu waan akkana kanaan bara. Bareedaadha yaada gara waan akkasii silaamuu gootanii bareedaadha. Ni goona inshallah rabbiin faalan laabsuutti dhawaatuma dhawaataan tartiibaan abdeet godhaatte. Nama waa beeku hedduu jira ka TikTok kanarra bahuu wallaalee taa'u jiru beekta nama akkasiisaa ol baaftanii waan hedduu dubartii ta'e dandeettii adda addaa qabdu jira. Obsummaan kun dandeettiidha beekta. Akkasii obsan waa kannu galatoomi jaalfaadiloo kiyya. Yeroo ijaarratti sagantaa isin qopheessan irratti waan gaariidhaan na afeertee dhufuun fedha amma immoo badii yoo isin deemte. Shakkiin godhin abdii akka gaarii orgaana keetiin guyyaa shaafaa jettu nu beeksiste nuti illee dhufnee shaafaa hojii jennaa. Tole ayyaabii. Jiraachumaanuu artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa kana fooloo nu godha artistii abdii fatisee nu jabeessa obboleeyyan kiyya fooloo illee godhaafi. Nuuf jiraadhu abdii kiyya. Ayyee jaalfaadiloo. Abshir biraadha. Takkanaati amma jaartiin tiyya aaruun baafanne ijoollee ta'e aaruu baafatte moo aaruun baafanne dhaqaati firii jaalfaadiloo jaan bakka ni gaati. Aaruu baafachuun doktorma. Aaruun baafanne hoggaa bakka namta akka sinaa rabsoomaan booda hoo. Deergaamu. Ati naari ni naaru. Usraa ni naaru. Namni as jalatti haadha ta'e arrabsitan obboleeyyan kiyya dhaabaa waan akkanaa fudhataman qabu na biratti. Please. Okay, hin godhinaa.
يونا خبت جنتاتن أستلتي وان انتاني هم بريسنا أوكي وان انتاني بريسنا أستلتي بليز ولن نمندرنا أوكي سبب أمي سنستيرا وابرتني بنا آرتي قد غاري متكون أوكي nama isi Arab suku tak kementing kabe wani wulu dan dalai bila wanu nama mega jeram nama mega cerita in Arab sina genale Arab sina fulo tura pille oke ngori na wana kana dugati anille tu na arstano kale isim bohar su jirra tawachu jirame fataju jirame bak wala khabajunu wala bohar su okay amma ديما تبريسا موكي خود تجاه والله أنا سبدون سجارة بلي يا أخي وي دكتور رخي يا ونجرا دكتور التينر كده